Ashama arkafuuni hordoftoota Raahel Tubii bakka jirtan hundumattuu nageenyi isinii haa baay'atu jechaa kaarraa akkuma agartan waan furdaa uffadheetti nan dhufe. Akkuma beektan yeroon isaa kaa biyyaas ta'ee asiis ta'ee ganni asii immoo malee baay'ee kan cimu baay'ee kan namatti ulfaatu. Har'a kanuuna dabbareetuman karaa hordoftoota kiyyaa yookiin immoo karaa chaanaala kiyyaatitti dhufee chaanaala kiyyarraas baay'ee fagaadhee jira. Inna akkasiin ji'a baay'ee na dabbaree jira. Jireenyi biyya kanaa natti ulfaatee jira. Kanaaf du'aa naa godhaa jechuufan har'a dhufee waan ta'eef du'aa naa godhaadha. Akkuma agartanii wantoota baay'eetu nama rakkisaa jechuudha. Akkuma agartanii ani ijoollee daa'imaa waliin jira amma akka duratti sanii miti. Akkuma beektanii jaarsi kiyyammoo deemee jira. Inna gizee ijoolleen biyya kana haala ommiin yeroo isaan gaggeessan asii deeme waan ta'eef akkuma agartanii kaa ijoollee kophaa ilmoo guddisuun kophaa ni ulfaata. Akkasumas jedhaa na dabbareetti nanii har'a maafan hordoftoota kiyyaan hin geenye du'aa naa godhanii karooran qabaa karoora kiyya sun akka galmaan naaf ga'u du'aa naa godhaa jechuufan dhufee akkuma beektan namni jireenya isaa keessatti wanti hundumtuu waanuma sirrii namatti fakkaata. Garuu yoo ilaalan immoo yookiin dogoggoras ta'uu danda'a yookiin sirriis ta'uu danda'a isiniin jedha hordoftoota kiyyaa haalli jireenyaa biyya kanaa baay'ee ulfaatee jira. Namoonni immoo bira dhaqee ani duratti isaan bira deemaa maaliin jedha namoonni akkasiitis waan deeman baay'ee garaan na hammaatee jira. Namni biyya hambaa akkuma beektanii kaa gizee namni uffatee bo'uu fi gizee namni jiraamotii harakaata godhu san nama jaalata malee gizee namni manatti ol galee hundumtuu bilbila isaa namarraa cufataa bilbilaniif iyyuu hin kaasanii. Akkasumas jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa har'a Raahel maal qabattee dhuftee yoo jettanii kun haaluma kanaan waa tokko dubbachuu fi akkuma agartan immoo viidiyoo irraa ammas tureera. Ittan deebi'an isiniin jedha irraan tura garuu harkana turuu isiniin jedha karoora dheeraan qaba inshaallah yoo rabbi naa milkeessee waaqayyo naaf haa milkeessu in jedha du'aa naa godhaa baay'ee namatti ulfaataa jireenyi biyya kanaa keessattuu yeroo roobni roobee tiraanispoortiin hin jiru maaliin hin jiru mucaan kiyya walmaa daa'immanii tola ani hojiin hojjedha. Kanaaf du'aa naa godhaa jechuun haala jireenya biyya kanaa akkuma beektanii kanaaf akkuma beektanii chaanaalli kiyya yeroo baay'ee waa'ee barumsaa waa'ee wantoota tokko maal kanaa akkuma beektan ammas immoo piraankii dabalatee wantoota viidiyoo adda addaa dabalatee isinii dhufaa diraaman illee akkasumatti hin dhiisuun isiniin jedha. Chaanaala lamaan qabaayyuu chaanaala kanuma birrattan ammaaf dalagaa jira. Inna akkam isiniin jedhu har'a maal qabadhee dhufee waan jettanii jireenyi baay'ee natti ulfaateera. Haalli jireenyatis na dabbaree jira oduu agartanii viidiyoolee waraabuudhaaf natti ulfaatee. Inna kanaaf du'aa naa godhaa du'aa keessan asumaan akkanarraa fagaanne haalli jireenyaa hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa bakka jirtan hundumattuu fayyaaf jaalalli isiniif haa ta'u jecha. Har'a sagantaan kiyyaa sagantaa waa dubbachuu yookiin immoo waa'ee ofii ibsachuudha. Warreen Raahel eessa baddee Raahel maal taate Raahel maaluma rakkinni kee si maaliif miidiyaa kanatti deebinee deebiteesis maa baddaa maaliif warri jettanii jirtu. Amma inshaallah torbee 3 yookiin baatii tokko qofaana eegadha. Saniin booda haala gaariidhaan haala gammachiisaa haala bashannansiisaa haala seenaa qabeessaa yookiin barumsa qabu dabalatee tan isinii dhufa. Kanaaf hordoftoonni fi daawwattootni kiyya nafaana tura warri immoo sabiskiraayibing godhiin akkuma isinii jedhe bakka diimtuu san gadi qabu hin irraanfatinadha. Kanaaf wantoota baay'ee amma baay'ee saasa'uuf natti hin tolle viidiyoo biraatiinis wantoota naasa'uuf yookiin immoo wantoota walirra isinii
dhiyeessu jira viidiyoolee waraabamanii jiru at least hanga viidiyoo muraasa wayii waraaban jira inna kanaaf har'a haalli jireenyatis na dabbareetinan kophaa kiyyaa caagiya qofaa mucayyoon takkallee na bira jirtu na bira deemtee inna na dabbareeti al sa'aatiin kusaa sa'aatii galgala halkan keessa sa'aatii jaafwee ta'a akka keenyatti jaafwee ta'a akka isaaniitti immoo 12 qixxeedha jechuudhaan isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii akkuma beektanii ka Raahel diraamaadhaan yaani wantoota nama bashannansiisan afaan Oromoodha piraankiillee akkuma beektan pirankii baay'ee hojjechuu jaaladhu garuu pirankiin kiyyaama pirankii ciccimoo wantu jira pirankiin ani dalagu yookiin ani isiniif dhiyeessu jechaadha nafaana tura yoomiyyuu du'aan keessan akka na biraa fagaanne inna channel kiyya maalifi yeroodhaaf qorraa jira amma homaa miti ni ho'a sagantaa baay'een qaba sagantaa channel kiyya ho'isu isiniin jedha hordoftootaaf kabajamtoota kiyya akkuma beektanii haalli jireenyaa biyya hambaa kun akka duraa oduun ta'een baay'ee namatti cimaa yeman immoo fiifuu baay'ee rakkina irra jirti namoonni baay'ee sababa kanaatiin deemanii nu immoo deemnetis itti deebuu achumaanis hafoonni dandeenya sababni isaa maa'inni heeyyama jireenyaa warri paaspoortii qabnu waan qabnuuf jechuudha akkasumas anis illee mucaan kiyyallee heeyyama jireenyaa baafannee jiran isiniin jedha garuu jireenyi baay'ee natti ulfaatee baay'ee ko'ummannaa ajjeese isiniin jechuun danda'a ko'ummaanii mucaa kiyyaa fi ana annaa galgala nan deemaa ganama nan deebi'a galgala achi mucaa biraan deemaa mucaa biraa isa akkanan deebi'a isiniin jedha ka hordoftootaaf kabajamtoota kiyyaa kanaaf Raahel maa baddii Raahel maaluma rakkinni ishii Raahel rakkoo ishii maalinni jettu duraas gumaa telefoona maalidha sababni telefoonas qaatan bitee garuu irratti waraabaa hin jiru haalli jireenya biyya kanaa baay'ee natti ulfaatee jiraan isiniin jedha kanaaf please du'aayinaa godhaa wanta biraa wanni nam jedhu maaltu jira du'aayinaa godhaa du'aayin keessan akka na biraa fagaannin jira namni akkuma amantii isaatiin akkuma beekumsa isaatiin kadhannaa namaaf godhaa yookiin immoo du'aayin namaaf godha waan ta'eef kadhannaa godhaadhaan jedha kadhannaan keessan akka na biraa fagaannee abdiin qabaa hordoftoota fi kabajamtoota Raahel Tuubii ጊዜ ሁሉማ ያኒ ከሰኒ ፊ ኮሜንቲን ከሰን አከና ብራ ፈጋኔ ያደ ከነረቲ ካ ኮሜንቲና በረይሰዳ ቪዲዮ ኢታኑስ ንጅራ ቪዲዮ ኢታኑስ ሲሊፋ ከዲሰን ንጅራ አከነን ሲንጂያ ከሳቲ ከነቲ ካ ሆኖ ታይትነን ይፋደን ቪዲዮ ሲኒ ወራባ ጅራ አከስኪ ንስንንጅራ ኢንሻአላህ ወልቲ ዴቢና kanaaf kadhannaan keessan yoomuu na jajjabeessuun keessan akka na biraa nafni asumaan like subscribe gochuu inirraafatina warri subscribe ingodhi subscribe na godha warra duraan nafaana jirtaniif jaalalli kiyyaa fi kabajni kiyyaa hedduu warra haaraa dhuftaniif immoo balballi kiyya banaadha anaa dhufu isiniin jedhee jiran kanaaf warra haaraa dhuftaniif subscribe yookiin immoo mallattoo diimaa san akkas gochuun irraafatina isiniin jedha kanaaf viidiyoo irraatiin hanga walitti deebinutti viidiyoo kanarratti yaada keessan barreessaa koomentii barreessaa isiniin jedha wanni ani jedhu kanuma du'aayinaa godha ammas du'aayinaa godha maa jetti Raahel jechuu dandeessu sababni isaati sababan qaba akkuma jettanii ani fuulli kiyyarree sirrii muti akeessi kiyya gadda baay'ees qaba akkuma beektan namni biyya hambaa waliin jiru wantoota baay'ee obsa jechoota baay'ee qaba jechoonni baay'eenis ni jiru jecha saniifillee ani iddoo kennuun isiniin jedha biyya hambaa keessatti hiriyyaan isin jiru maal isin jiru isiniin jechuun danda'a hin jiru jechuun danda'u garuu parsantii 100 keessaa persantii 20 hiriyaa qulqulluu yookiin immoo hiriyaan garaa hin dhabamu garuu karrirra caalaan hiriyaa fakkaatanii kan nama duuba wantoota baay'ee yookiin immoo holola baay'ee oofantu jira
Kanaafis isin jedha kaayyoon balleesse ifama jecha asumaan viidiyoo kiyya kanarratti dhuma viidiyoo kaaniin hanga walitti deebi'uutti nagaannaa tura bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif baay'eetu bakka geechan hunda akka rabbi isiniin ga'an illee abdiin qaba isinillee bakkan yaade hunda akka rabbiin naan ga'u na kadhadhaadha kanaaf viidiyoo ittaanuun walitti dhufna viidiyoo ittaanuun immoo yaada biraa qabadheen dhufa yaada biraan qaba kanaaf nafaana tura jechuun ergaa kiyyaa viidiyoo taan hanga walitti deebi'uutti nagaannaa taadha jaalalli kiyya kanoonni irraa maddee fayyaanaa taa bakka jirtan hundumattuu nageenyi isiniif baay'eetu horaa bulaa fayyaanaaf taa